ሌላ ልጅና ሌላ ሚስት አግብቶ እንዳይመጣ ፈራው። ሄዶ ሌላ ሚስት አግብቶ ሌላ ልጅ አግብቶ መጣ ማለት በቃ ይሄው ዳሜጅ። እኔም ሱመያም ከሰርን ማለት እኮ ግን ከኔ በኋላ barakana ka saayidootti waaqumatu fide jechuudha garanaas garasiis abiditti qabataa jira akkuma ka harkitanitti jechuudha kaleessa sumayyaan abiddatti qabsiisaa turte sumayyaan hunduma isaaniitti abidda qabsiisaa turte jechuudha kaleessa wala hawwa wala salaami wala saayidoo nama takka nama dhiisteen qabdu jechuudha egaa anaaf jettee waan deemtu natti fakkaate lakkaati shira yaaruudhaaf deemte kan jettu kaleessa salaam irratti illee dubbii cabaa kaastee jirti jechuudha har'ammoo ayyuun waan haaraa qabattee jirti jechuudha saayidoo irratti adimaa gochaa jirti jechuudha isheenis dubbiin jajjabaattee jirti nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa qabdanii kabajamtoota hordoftoota koo nagaan qabdi galata rabbii egaan kabajamtoota hordoftoota koo namoonni haaraan akka carraa ta'ee gara chaanaala kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'aadha warri immoo subscribe gootanii jirtan like share gochuun jajjabeessa kan hunda waan gootaniif guddaa galatoomaan isiniin jedha egaa qophiin irratti qabanneetii dhufne akkuma jalqaba irratti arkitanitti egaa waa'ee saayidoo fi sumayyaa egaa jarreen kanaan deemaa jirra egaa isaan irraa gadi buuneen beeknu takkaay isaanis waan gaarii gochaa jiranii yookiin immoo karaa dhugaatitti deemaa hin jiranii nutis immoo waa'ee isaanii lafa kaa'atii hin jirru jechuudha egaan har'a sumayyaan kaleessa sumayyaan waa hedduu dubbatteetii jirti waan garaashi keessa jiru hunda baafatteetii jirti jechuudha har'a immoo ayyuun dhufte jechuudha ayyuun maaliif dhuftee anooyyuu deeme tanan ilmoo suni kan kootii miti deemetoo ilmoo kana ilaalchisuun qaba ati naan jennaan siif eeyyame akka kaleessa dheengaddaa sumayyaan barbaada diimaa ijoollee koon barbaada diimaa sumayyaan iddoo kanaa dhatte sumayyaan lafa kanaa deemte sumayyaan yamaniin dhatte sumayyaan Itoophiyaa dhufte sumayyaan Gondor deemte jettee raawwatte sumayyaa barbaada miti kanatti deemte har'a amma jechaanitti jetti karishin jechaartu amma kanaaf miti ati kan deemte fi mucaa suni kiyyaa miti cubbuun irra kaa'anii mucaa kana deemee ilaalchisuun qaba ati naan jennaan anis wanti kun baramuu qaba kanan jedhu si eeyyame akka ati deemtee mucaa kana ilaalchistuuf sumayyaanis immoo dhugaa kana baruun qaba dhugaa kana dhaga'uun qaba waan kana axxarraachuun qaba isheen jennaani egaa deemitii waan kana axxarra'iifi akka ilmoo keetiin illee wal arkuu dandeessu akka haadha manaa kee jalqabaa faana illee wal arkitee raawwatte yookiin gara funduraa jireenya gara funduraa ishee waliin jiraachuu dandeessu yookiin immoo walii galtee tokko godhachuu dandeessanii jedhee anis kanaaf si eeyyameetiin jira garuu ati amma deemtee achitti maal godhaatii jirta haadha manaa biraa fuutee jirta mooyi sargeeffachuu deemte mooyi jechaati jechuudha kan ishiin jettu akkuma argitanitti ani jette akkuma jalqaba irratti sagalee ishee dhaggeeffattanitti ani jette wantoota na dura ta'e hundumatti haadha manaa takka miti otoo haadha manaa 5-6 qabaatee ana dura kan ta'e omaanatti fakkaatu jette omaanatti fakkaatu wanni sun maata illee jedhee dubbachuu hin danda'u garuu immoo kan dubbatullee kan waan kanarratti dhugaa qabullee yoo dubbatellee eenyudha sumayyaadha ana dura waan ta'e hin dubbadhu garuu waan ana duuba dhuf tokkotti immoo caalin jedhu jetti lubbuu koon baasee kenna malee nama sanaan immoo lubbuu isaa dabarsa malee ani hin callisu ana akka sumayyaa miti akkasumayyaan gowwaa taati ofirratti zimmisiin jetti miti yani namni tokko na duuba dhufee sirrattan wanta tokko hojjedha jettee osoon ani jiru anarratti nama biraa fidda taanan osoon ani beekii wanni tokko raawwatama taanan jara sana sin dhiisu sillee hin dhiisu kan ishin jechaati jirtu jechuudha akkuma dhageenyatti hundi keenya dhageenyatee jirra kanaaf iyyuu jechuudha Saayidoon amma maal keessa jira abidda keessa bu'eeti jira jechuudha abidda fiimii beektu miti abidda fiimii keessa bu'eeti jira jechuudha inna ani waa'ee sumayyaatiif kan kana dura darbee isheetu beeka jetti waan hundumaa immoo isa dubbatte waa'ee mucaatiifis mucaan kun ilaalamuu qaba erga ishee fuuteen booda waan kana hojjette taanan dhugaa qabdi sumayyaan jette dhugaa qabdi dhugaa ishee irratti dubbachuu qabdi dhugaa ishee dhabuu hin qabdu dhugaa qabdi osoo isheen hin beekin
wanti kun raawwatame taanaan osoo ishiin hin beekin osoo isheen si waliin jirtu wanti kun raawwatame taanaan dhugaa qabdi dubbachuudhaaf dhugaa ishiis hin balleessu. Kanaaf iyyuu immoo odoo ishiin fuudhin wanti kun raawwatame yoo ta'e ishee dura jira wanti kun yoo ta'e waan ishee dura jiru tokkoof homaa gochuu hin dandeessu. Laayivii kaleessa ishee dura darbe akkasuma anis immoo laayivii kaleessa ana dura darbeef dubbachuu hin danda'u. Garuu waan ana duuba kan dhufaa jiru hoo ta'e morma isaaniin kukkutee balleessa malee namni tokkoyyuu ana duuba kan dhufu tokkollee hin jiru. Ana irratti namni tokko dhufuu hin danda'u. Ani maal ta'ee tanani? Ani maal ta'ee tanani? Ani yoom quufee tanani jechaa jirti jechuudha. Bakka kanatti ayyuun dhugaa qabdiin jedha san. Dhugaa qabdi. Maaliifin namni tokko faana seeraan taa'ee tokko immoo erga darbee lama ta'ee lama godhatee jira. Lamaan sanayyuu seeraan taa'ee iddoo tokkotti seeraan bulfataa kan hin jiraanne 4 fi 5 walirratti fiduun 3 walirratti fiduun maaliif barbaachise? Hin barbaachisu. Waanuma isheen dhuftu sun qabdu isheen kunis qabdi jechuudha. Waan ishee fidu sadafitti fidu sana tokkoffaarraas dhabe lammaffaarraas dhabe sadafitti fidu wanni inni deemuuf maalidha? Waan akkasii waan ta'u natti fakkaatu jechuudha. So Saidoonis waan akkana hin hojjetan natti fakkaatu. Garuu akka inni jedhutti Salaamiin garuu iccitii biraa akka waan isa walirraa qabaniiti kan dubbataa ture. Nuti wanni beeknu tokkollee hin jiru. Subayyaanis kaleessa bifa aariitiin jechuudha kan isheen dubbataa turte. Salaamiidhaan illee ani akkasitti yaannee wanta ati deemteef maal akka ta'e naaf hin galle maal gochaa akka jirtu naaf hin galle silkii koonarraa kaasaa hin jirtu. Sagalee osoo qabinaaf deebisaa hin jirtu. Rakkinni kee maal akka ta'e naaf hin galle maal gochaa akka jirtu naaf hin galle jechaa jechuudha. Yoo wal fuudhuu barbaaddanii Salaamii faanas ta'e abbaa barbaadde ta'e haadha manaa barbaadde dabalattee fuudhuudhaaf dhimma keetii ani dhimma kee hin qabu jechaan jechuudha. Sumayyaan guyyaa kaleessaa kan dubbataa turte akkuma dhageessanitti egaa haa ta'u malee ayyuun immoo har'aa akka Sumayyaan jette sana miti jechuudha. Kan isheen jechaa jirtu ana duubatti namni tokko dhufuu hin qabu. Osoon ani jiru namni tokko anarratti dhufuu hin qabu. Yemin fuudhu yemin amma barbaadde fuudhi. Ani otoon ani jiru namumti tokko jette malee namumti tokko fuudhu miti namumti maqaa isaa dhaatu maqaa Saidoo namni dhaatu gurri koo haa dhaga'u ijji koo argu jechaati jechuudha. Kan isheen jechaati jirtu akkuma argitanitti egaa ayyuun baay'ee lolaati jechuudha. Kan isheen dubbataati jirtu kan isheen jechaati jirtu wanta itti deemteef maalidha wanta itti sirreessaa jirtu maalidha aga amma maal hojjettaa gaafii baay'ee dhiyeessaa fi jirti jechuudha. Akkasuma daawwattoota hordoftoota isheetiif illee akkasuma kan Saidootiif illee kan Sumayyaatiif illee waan jette hedduu qabdi jechuudha. Ayyuun birrii jaallatti jettu ayyuun Saidoo jaallatteeti miti birrii jaallatteeti jettu dhugaadhumaan birrii nan jaalladha jetteetti birrii nan jaalladha birriis nan jaalladha Saidoos nan jaalladha lachan isaanii iyyuu nan jaalladha. Osoon birrii qofa jaalladha ta'ee gaafa warra kiyya dhufee raawwatee jalqaba jaarsa ergatee maal jedhee warra kootti ergu birrii ergee qaba. Garuu gaafa sana birrii irra baasee akka inni birrii sanaan jedhee raawwatee birrii san kaffalee yookiin immoo waan tokkoon akka inni narraa citu gochuu nan danda'a ture. Gin birrii isaa qofa osoo hin taane isas nan jaalladha birriis nan jaalladha. Namni kamiyyuu birrii namni jibbu hin jiru jettee dhugaadhuma dubbachuudhaaf yoo ta'e biyya lafaa kanarratti wanti biyya keenya nu dhiisisee raawwatee biyya ormaa nu geessu maal birriidha jechuudha. Birrii dhabiitidha. Osoo birrii qabaanne qaxxinni biyya abbaa keenya keessa teenye raawwanne waan barbaanne hojjetanne waan barbaanne nyaanne waan barbaanne dhunne akka barbaanne taanee jiraannaa jechuudha. Garuu wanti biyya ormaa nu geessu biyya abbaa keenya keessaa nu baasee gara biyya ormaatti nu geesse akka harreetitti abbaan ormaa haati ormaa akka harreetti akka nu tumtu akka harreetti akka nu ergattu akka barbaadde akkasii nu taasistu gadi jennee mataa keenya gadi qabanne akka nuti jiraannu biyya ormaa deemnee kan nu taasise maanni maallaqa dhabiitidha jechuudha. Maallaqa dhabiititu akka nuti biyyaa baane biyya ormaatitti gadi deebine akka yemma carrashaa wayititti ergamtuu taanee jiraannu kan nu taasise maanni maallaqa tanaa jechuudha. Isin galte so namni birrii inuma jaalata. Namni kamiyyuu akkuma ayyuun jetteeyyuu namni kamiyyuu birrii hin jaallata. Garuu garaagarummaa qaba jechuudha. Birrii qofa jaallatee kan nama jibbu jiraachuu danda'a. Birrii qofa jaallatee obboleettii isaa kan jibbu, birrii qofa jaallatee obboleessa ishee kan jibbu, birrii qofa jaallatee namoota baay'ee kan jibbu hedduutu jira jechuudha. Garuu ayyuun maal jettee birriis nan jaalladha Saidoos nan jaalladha.
lachan isaaniyyuu nan jaalladha itti osoo birrii qabaachuu baadhee har'a jiruun ture yoo birrii qabaadhen yoo maallaqa qabaadhen har'a jiraadha uffadhee nyaadhee dhugee yookiin immoo akka barbaadeettiin ta'ee birrii sanatu na jiraachisaa jira sababa kanaafuu birriis nan jaalladha Saidoos nan jaalladha kan ishin jechaa jirtu kanadha egaa